Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota ileetu har'aa mana keessan keessatti haala salphaa ta'een fannoo hojjetattanii bakka kadhannaa keessanii godhachuuf akkamiin akka hojjetamu isin ilaalchisa. Kana hojjechuudhaaf egaa akkuma argitan xaawulaa lama na barbaachise nan barbaadadhe argadhe. Sana booddee haala amma viidiyoo irratti ilaaltan kanaatiin irraa xiqqoo shaaxaa'ee kan ammoo irra koowwachuudhaaf akka na barbaachisuufan qopheeffadhe jechuudha. Sana booddee mummuradhee erga walitti qabadhe booddee mukoota kana walirra kaa'ee bifa fannootiin nan qopheeffadhe. Ergan bifa fannootiin qopheesse booddee walitti hojjedhee walitti suphee kunoo kana fakkeessee fannoo fakkaatee naaf argamee jira jechuudha. Sana booddee immoo egaa erga kana argitanii booddee immoo hundi keessanuyyuu tarii namoonni hojjetattan yoo jiraattan luboota bira geessuudhaan yookaan luboota mana keessanitti waamtanii fannoo kanatti kadhannaa taasistanii raccaasisuu isinirra jiraata jechuudha. Sana booddee bakka kadhannaa keessanitti haala kanaatiin toshachuu ni dandeessu. Bakki kadhannaa keessanii maal fakkaata? Asumaanis immoo bakka kadhannaa haala salphaa ta'een haala kanaatiin hojjetachuu ni dandeenya. Bakka kadhannaa keenyatti fannoo haala kanaatiin ol koowwannee diina keenya seexana ofirraa ittiin qolachuu ni dandeenya. Yeroo kadhannaa keenya fannoo keenya ilaalaa, fannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame ilaalaa kadhannaa keenya taasisuu ni dandeenya. Akkasumas suura qulqulloota macaafota qulqullaa'oo mana amantaa keessa jiran haala kanaatiin tottoshannee bakka kadhannaa keenya itti kadhata keenya taasifachuu dandeenya. Ixaana mana keenya yoo qabaanne aarfachaa kadhannaa keenya gaggeeffachuu dandeenya jechuudha. Egaa akkuma argitan kun bakka kadhannaati jechuudha. Bakka kadhannaa kana immoo asumaan isin ilaalchisuun barbaade kitaabolee garaagaraa bakka kanaan qaba. Kitaaboleen ani bakka kanaa qabus kitaabolee afaan Oromoo, kitaabolee afaan Amaariffaatiin nan qaba. Macaafa qulqulluu akkuma argitan kana ni jira jechuudha. Macaafni qulqulluutti aansee immoo kitaabolee isaan kanas nan qaba jechuudha. Kitaaboleen kun maal kan jedhan yoo laallu immoo haala armaan gadiitiin kitaabolee kana ilaaluu ni dandeenya. Kitaaboleen guyyaa har'aasin agarsiisu kun tokkoffaa irratti kitaabolee afaan Oromoo haala kanaatiin nan qaba jechuudha. Kitaaboleen kun qo'annaa kitaaba qulqulluu, kan galmee kadhannaa, kadhata faarfannaa Daawit, macaafa qulqulluu, kitaabolee hedduudhas keessa kan jiru. Isaan kun hundumtuuyyuu irraa barachuudhaaf nu fayyadu waan ta'eef kitaabolee kana bakka kadhannaa koo godhadhe jechuudha. Dabalataanis immoo kitaabolee afaan Oromoo qofa immoo otoo hin taane kitaabolee afaan Amaariffaallee nan qaba jechuudha. Kitaabolee afaan Amaariffaa immoo haala kanaatiin tottoshadhee kaawwadhee tanan jira. Isaan kun hundumtuu kitaabolee waa'ee dhimma amantaa keenyaa nu barsiisanidha. Bakka tokkotti yoo keenya ilaallus immoo kitaabolee kana hundi isaaniitu haala kanaatiin babbareeffannee kan irraa dubbisnu. Erga kadhata keenya taasisnee booddee yeroo muraasa kenninee fi kitaabolee mana amantaas dubbisuun nurra jiraata. Kun immoo kan caqasa tokko irratti qabadhu ture jechuudha. Dabalataan immoo kitaabolee isaan kun walumaa galatti kadhannaa keenya akka xumurreen yoo dandeenye fuula tokko illee yoo dubbisne kitaabolee kana kanas irraa fayyadamna waan ta'eef bakka kana keenye inni nu laaloo otoo hin taane nutis yeroo tokko dhannee dubbisuudhaan itti fayyadamuu qabna. Egaa walumaa galatti bakki kadhannaa keenya maal fakkaata kan jedhu akkanatti tolfachuu ni dandeenya. Haala salphaadhaan mana keenya keessatti tolfannee itti fayyadamuu ni dandeenya. Akeekkachiisniin asitti isinitti immoo akkuma duraan isinitti hime egaa fannoo kana ani manum kootti waan hin hojjedheef jechuudha. Callisee waan hin hojjedheef eebba abbootiitiin akka eebbifamu taasisee tanan jira. Isinis kana taasisuun dirqama keessanidha. Eebba abboota keenya yookaan abboota manatti waammattanii yookaan geessitanii eebbisiisuu ni dandeessu. Warri luba biraa qabdani ta'uu baatus immoo biyya ormaarra warra jirtan Waaqayyoon kan garaa isinii arga waan ta'eef itti fayyadamuu wayyaa. Diina keenya seexana haala kanaatiin ofirraa ittisuu ni dandeenya jechuudha. Kana fakkaata guyyaa har'aa bakki kadhannaa keenya. Waaqayyoon hunda keessa waliin haa ta'u. Kakaasee kan na jalqabsiise na xumursiise galanni Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluuf haa ta'u. Ameen.